Himaa gonkumaa nama dhugaa hin garree yeroo ammaa yoon barbaade yaadhiroo meeyitaahi argamaa yoon barbaade yaadhiroo. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtan kabajamtoota fi daawwattoota chaanaalii Mu'eetuu Beedha. Akkamitti jiruuf jireenyi keessan isin jechuun barbaada. Haa nyaannu nyaatutti jirra. Haa nyaannuti. Oromiyaan jiituudha badhaatu haa hundaati. Kun akkanatti asheetaa waggaa eeggatee waggaa isaa irraa naanna'ee dhudhufa. Nullee waggaa eeggannee ilkaan qadannee jala qophoofna jechuudha. Baali sanuu biyya aannaniiti, biyya boqqoollooti, biyya qamadiiti, biyya asheetaati. Jiruun duniyaa tanuma haadha nyaatta boruun nyaatamta. Akkasuma nyaatu uffatu sadaqatu jiruma duniyaatti akkana. Warri biraan ga'inillee rabbi biraan isin haa ga'u. Egaa wanni isin jechuu barbaade chaanaala Mu'eetuu Beedha. Bakka jirtanitti sheer walii godhaa, sabskiraayib illee itti naa roobsa. Bakka hin geenye hin gahaadha. Nashiidaalee akkasuma qophiilee gorsa adda addaa qabadhee isiniif dhiyaachuutti jira. Inshaallah akka rabbiin wal biraan nu gahu du'aa'iinlee wal nu jajjabeessa. Haga dandeettaniin sabskiraayib sheer waliif goggodhaati. Sabskiraayibiin deemaatuma jira ammalleen oofaa isin jechuun barbaada. Abdii murachuun hin ta'u jechaaf malee akkasuma inshaallah bakka guddaa gahuudhaaf hawwii guddaan qabaa. Yaadni kiyya immoo guddaadha. Nashiidaa addaa barreessee qopheessee jira ammas iddoo deemuudhaaf rabbiin kiyya guddaan jedhe inshaallah wal biraan geenna. Nashiidaa waa'ee adda addaa irratti takkaa miti hedduu qopheesseetiin jira. Akkasuma diraamaalee adda addaa fi akkasuma qophiilee daawaadha. Gorsa adda addaa akka irraa argattan abdiin qaba inshaallah. Rabbi biraan nu haa gahu. Namoota bebbeekamoo namoota adda addaa akkasuma daa'iiwwan ciccimoo waliin teennee waliin taanee akka daawaa gurra isin gahu inshaallah hin taasifna. Abdii guddaa qabna. Rabbiin guddaan irratti nu haa gargaaru isin jechuu barbaade. Akkasumaaf haa nyaannu isin jechuuf.